Aktivisti Jawaar Mohaammed ji'oota hedduuf erga mana hidhaa irraa hiikamanii deebii homaa otoo hin kennin turanis guyyaa har'aa deebii isaanii haala kanaan kennaniiru. Akka isaan jedhanitti illee mana hidhaa wayitan tureetitti akka namni yaaduutitti reebicha ajaa'ibaa fi wanti adda addaa irratti godhameera. Aktivisti Jawaar Mohaammed beela hamaa keessatti argamu. Aktivisti Jawaar Mohaammed baay'ee reebamaniiru jedhanii oduu sobaa tamsaasanis ani garuu mana hidhaa keessatti reebicha tokko malee mana hidhaa sana keessatti irra jirii kitaabota adda addaa naaf dhufuudhaan kitaabota 20 ol dubbiseen jaraniiru. Yeroon kitaabota kana hunda dubbisu kanalleen yeroo kiyya otoon harkaa hin fixin hajaa homaa otoon hin qabaatin iddoo kanan deema jecha jedhu kan of keessaa balleessee mana hidhaa keessatti haala namatti toluun jiraachaan ture jedhaniiru. Aktivisti Jawaar Mohaammed illeen mana hidhaa keessatti barumsa hedduu akka baratanii fi mana hidhaa sana illee bahanii yaada guddaa akka qaban mana hidhaa sana keessaa illee wayita ammaa bahanii yaada isaanii kana akka itti hojjechaa jiran himaniiru. Yaadni isaanii kun illee lafeen uummata Oromoo Bishooftuu fi iddoo adda addaatitti dhiigaaf lafeen lafarratti rifrifaa'ee artistoonni hedduun du'anii wayita ammaatitti haala kanaan callisnee taa'uun qabnu deebii keenya kennuu qabna uummata keenya bira dhaabbachuu qabna wanta kanarratti illee halkanii guyyaa hojjechaa jira jedhaniiru. Aktivisti Jawaar Mohaammed kanaan alatti illee akkuma beekaman dhiyeenya kanatti artistoonni hedduu sirba isaanii akka baasaa jiranii fi erga mana hidhaa irraa baheelleen sirba isaanii dhaggeeffachaa tan ture. Artistoota kanneen akka Galaanaa Gaaromsaa, Andu'aalam Gosaa fi artistoota hedduu Taaddalaa Gammachuu dabalatee badhaasa guddaan akka isaan eeggatuu fi hojii isaanii kanalleen erga fixannee booda badhaasa guddaan akka isaan eeggatu artistoota keenya gammachuu keessatti akka galchinu himaniiru. Egaa hordoftoota keenya kanaan alatti illeen magaalaa Finfinnee keessatti artistoota keenya mana hin qabneef akka manni kennamu godhaa jirra. Artistoota keenya jajjabeessuun iddoo guddaa akka ga'an akka addunyaatti beekamtiif dhageettii akka argatan godhaa jirra jedhaniiru. Kanaan alatti illeen gumaan artist Hacaaluu Hundeessaa maal irratti ga'eera? Artist Hacaaluu Hundeessaa dhiigni isaa lafarratti dhangala'aa fi akkam ta'eera jedhanii namoonni baay'een gaafataniiru. Kanarratti illeen akka jedhaniititti dhiigni artist Hacaaluu Hundeessaa lafarratti dhangala'ee nafuu dhugaan jirtuu hin turti malee hin baatin dhugaan dhokfamteen teessu jedhaniiru. Egaa hordoftoota keenya kanaan alatti immoo aktivisti Jawaar Mohaammed akkuma beekaman kanaan dura waggoota hedduu biyya alaa keessatti jiraachaa turanis wayita ammaatitti dhimma isaanii fi ijoolleen isaanii biyya alaa jiraatanis isaan garuu erga mana hidhaa irraa hiikamanii ijoolleen isaanii gara mana isaaniitti dhufanii turtii ajaa'ibaa ijoollee isaanii waliin akka godhaaran himameera. Artistiin beekamaaf jaallatamaa kan ta'e Galaanaa Gaaromsaan sirba isaa wal agarraa jedhu ji'oota hedduun dura erga gallakkisee viiyuu miliyoona 7 ol galmeessisuun dhageettiif jaallatama guddaa sirboota afaan Oromoo argatan keessaa isa 5ffaa irratti argameera. Artistiin kun dhageettiif jaallatama guddaa uummata Oromoo biratti artistoota qaban keessaa tokko kan ta'e yoo ta'u, egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa Odaa Awwaard irratti qarshii 100,000 ol badhaafameera. Galaanaa Gaaromsaan illee kanaan alatti dhageettiif jaallatama guddaa sirba isaa argate kanaan YouTube chaanalii isaa Galaanaa Gaaromsaa jedhu kanaan qarshii 500,000 ol akka argate toora Facebook isaatiin himeera. Artistiin kun illee kanaan alatti akka inni jedheetitti sirbi kan koo wal agarraa jedhu kun dhageettiif jaallatama guddaa akka argatuuf artistoonni hedduu kan itti hirmaatan yoo ta'u, artistoota kanneen keessaa Yoosan Geetahuun artistiin beekamaaf jaallatamaan kun sirba kanarratti gahee guddaa artistii taphateedha jedhee moggaaseera. Egaa hordoftoota keenya viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Waan amma xumuraatti daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoo kana like chaanalii keenya kana subscribe gochuu hin dagatina. Sooshaal miidiyaa qabdan irratti illee share godhaa. Amma xumuraatti waan daawwattaniif galatoomaa. Isin jaallanna.